galatti dhugaadha artii gama bahaa kanaan jirturraa jalqabna artii gama bahaa artii uummata Oromoo hunda cufa caalaa kutaalee biraa caalaa kutaa dammeexee kutaa waa hedduu hojjette. Garuu ammoo bikka takkatti istaag gootee jirti. Bikka waan amma istaag godhe kana akka nama tokkotti shoora mataasaa guddaa katabachaa jiru artiin ol qabaa jeesaa 24 waan agarruu fi waan hojii babbareedaa dhiyeessuudhaan namoota jajjabaas as baasuudhaan shoorri faamitis shoora guddaadha. Waan bareedaa taphachaa jira. Waan gaarii godhaa jira jechuudha. Akkasumatti gama siibooyistis yoo as deebinu taate ni booyittan isinuu hojiinsaa hojii bareedduudha. Hojii nama boonsitu. Afrobiitiin waan babbareedaa hojjechaa jiranii qindaawaniitu waliin hojjechaa jiran. Sigalee akkuma kaameeraa dur ni jiraami. Kaameeraa fi filmii wal malee dalagaa akka rimootii fi dhakaasii jechuudha. Sigalee namuutu walitti hirkatee waliin dalagaa jira. Innis gama kaaniin gama faayinaansiitiin invest godhee maallaqa isaa dhangalaasee waan biraarra oolchuu danda'u. Isaan kana guddisaa jira jechuudha. Siibooyis beekamtii argatee maallaqatti karaa leevela biraatti itti deemu carraa banee fi jechuudha waliin tahanii waan waliin hojjetamu. Sigalee waan gama tokkoof qonni qofa kanneen kireeditii kanneen uleen hin jiru. Garuu kana keessatti shoora guddaa artistii hedduu jira biyya keessa. Artistii siibooyillee qacaaluu danda'an. Oliin baane carraa harkatanii. Arra muuziqaa tokko baasuudhaaf muuziqaa maanqamta akka maallaqa akka namarraa fudhatu wallistoota beekaa. Isa maaliif jennaan gama productionitti gama muuziqaa dalagu waa hedduu jira maallaqa baastu maallaqa gurguddaa baastu waan bareeda akkasitti niin baasa gisee akkasuma maallaqni kee ol kaa deema jechuudha. Kanaafuu kanarratti isaan hundinuu shoora mataa isaanii qabanii haa ta'u garuu akka nama tokkotti akka artiidhaaf nama quuqamuu tokkotti yoo qirreetaallee jiraatte obboleettiin teenya bikka tanatti miidhamtee jirti. Waa'ee obboleessa keenya tuukee asitti illee kaasuu hin barbaanne ture bikka inni hin jirretti illeedha. Yaanni xiyyalleen kanan turre intenshiiniin xiyyan kaniin na haasa'uudhaaf dhufe dunia akka carraatti harkitumaan kana kaase. Haa ta'u garuu bikka tanatti amma tuukeen hanqamta akkatti laffa'u jiru waan kana anaatu beeka. Akkuma mataa taanis ni beeka. Akka gaarii beekna waan kana. Maallaqa Ameerikaa irraa ka'ee Itoophiyaa dhaqee dalagee nama hedduuf maallaqa kafalte gisee muuziqaa dalagyuutu. Yeroo saalaali asitti yoo Ameerikaa ta'e waan Ameerika dalagata. Waliif akkasiin miizaanarra wal kaayanii walii deemuunsan wal danda'anii wal baachanii waliin deemuunsan maaliif jidduu jiraachuu dhabdeedha takka gaaffiin diyya. Obboleettiin teenya duniyaan isaan qabta akka close akka ta'anii hojjechaa turan tizzeerra dhageessanii jirtan isaan waa wajji dalaganiif jechuudha. Kunillee egaa hanqina waan takkaa jiru waan nuti hubatin as jidduutti bikka isaan jidduutti ibsee jiru obboleessa tizzeeni saanducha ta'anii jees jidduutti saanducha ta'anii jee namoonni gari. Amma wanni kun akkamitti furamuu danda'aadha kan nuti irraa haasa'uu qabnu malee taate amman wanni kun ta'e innis copyright qabu copyrightidha walii farramaniiti kun innis agrii godheeti sanboota wanni kun akkana yoo ta'e akkana ni ta'aadha waa waliin godhanii wanni faamiin godhees wanni siibooyis godhe likkidhaa jechaan jiru garuu akka artii nama artiif yaaduu tokkotti akka obboleeyyummaatti akka wal danda'anii deemutti wanni siibooy godhe totally wrong san gubbaadhaan wanni faamii gizeetti dabalamtellee likkii miti dhugaadha. Angkana ya ni nang kabu aku nama tata furod. Aye kero haso. Galat home bale sari. Lali sajo ambika kana wan kana bikalamati nadabase. Bikalaman nadabase mali wani undinu dame qabdi lal. Dame takarratti wala madawun qabdu. Bale sari bada sa wani dubbate wan sirriti. Do ngora qabamiti akka adisatti wan bareeda ibse. Karumo dimmi dunyaati fi dal faamin ega siibooy fi inni siibooy gabbe dubbate booda video dunia fuudhee posti godhe malee dur posting goone tara dura ega siibooy se garagalu arke booda dunia support godhu gabbe sun ammoo waan bareedaa natti hin fakkaatu garuu durame osoo waa'ee siiboo kanatti hin deebine waa'ee duniyaatiin dubbadha duniyaan obboleettiin tiyya ni miidhamte likki miidhamte hamilee cabeen so dhimmi kanarratti siibooy badii qabaa jechuun hin danda'u maaliif akka dhimma waa'ee istiidiyoo keessatti amma fakkeenyaaf istiidiyoo keessa yeroo iddoo waan hin taa'uu fi artistoonni viidiyoo wala kilippii viidiyoo jechuudha saajo kilippii viidiyoo dalaganii fixanii jechuudha artistii isaa hojii dalaguutu tasanii ati gadhiifadhu asii gadhiifataa jeeni walii galanii fixanii eega dhumarra ga'ee booda maallaqa isaan itti walii galan san isin kafaluu dadhabdi. Oggaas maal godha maallaqa isin kafalte san kafalee fiixiti fuudhee abbichisan poostii godhata. Dhageessee amma waan akkanaa kana hundaa jira. Sigalee wanni silaa bikka isaan itti walii galuu dadhaban waan ilaalcha dhuunfaa mistira dhuunfaati jira. Abbichi kun dura maal amanee kannee fi
ammoo ichi booda maal amanee dhorkatee raajoo san isaan lameen qofaa beeka. Sigalee an dhimma isaan lameen san keessa isaan lameen qofti akka fixatanii barbaada malee dhimma san seenuu hin barbaanne. Abduu Siiboo dogongora qabaa jechuun hin danda'u maaliif istiidiyoo keessa waan yeroo hedduu taa'uuf nin beeka waan kana. Sigalee waan kana nin beeka osoo waan kana beeku narraan fakkaattu jettee abaluutu misteeka qabajee abaluurra murteessuun jechuudha. Sigalee maaliif onnee abbaa keessa jiruuf ifa akkuma jaamusanii waan naagaluu jiru waan asitti naagalu waan hin qabuuf itti murteessuu hin danda'u. Amma shukurii fi hawwii amma muuziqaa hawwiin daleedisa ka shukuriin gadhiifate kan anaa dalaguu ture. Parsantii 75 anaa dalage. Hawwiidhaaf hin dalaguu tureen. Gaafa hawwiis dalaguu ture fixe booda egaa shukuriin maal godhee saampela isaa itti erginaan jettee anaatu itti erge. Sigalee giseen saampela san itti erge saampelli san teebiiti saawundi isaatiin dalagee maastara godhee fixee dhufee Itoophiyaan baasee gadhiise jechuudha. So maal goote isin kompileen goote gabbaate. Maaliif kompileen goote muuziqaan hayni gasiiti jechuudha. Boodarra maal godhani shukurii fi waliin haasa'anii shukuriin muuziqaa biraa kannee fi sunnaatee fi fudhadha jedhanii walii galanii fixatan. So waan simplii takka jechuudha aartii keessatti. Sigalee wanni akkanaa kun ni uumama waliigaltumaan dhuma jechuudha. Waan akkanaa kana wanni baaftanii abbaa waraan kompileen amma wanni amma Siiboo dogongoran qabu jechuun danda'e mirga qaba jechuun kiyya fakkeenyaaf ammoo isaa dalagee muuziqaa kana bari isaa dalagee isaa tutti laffee. Waan itti laffee kana yoo arra guyyaa keessa hin kennu jeessi garagalee ati qorqoda jetteetu makka warra durta kokka qorqoda waan naa kan irra deebite afaana affaarta afaa itteetu Kanatti qeeroo hojii gaadhifama asirratti waan hin si qabu takkaa jira waan takka gizee daleeddu bilaashitti wanni ati gootu hin jiru wanni bilaashitti harkattu takka illee hin jirtu addunyaa tanarratti qilleensa argamsitu qonna yoo ta'e malee sigalee maalleen isaaf kafalamee akka jiru quba qabna hundinuu. Yes. Anis nin beekas ni. Maalleen gayaan isaaf kafalamee akka waan kana hojjete tana akka ibsitu barbaada. Sadio lakki nin beeka maalleen akka kafale ammoonni nas jiru gartee wani reefu siitu qabaru dubbii qolola raambaafne malee maallaqa irra wal dhabdeen jiraachuu maltiin siin jeebar. Sigalee laa bakka kafaltii sanarratti wal dhabdeen maallaqa sanii qufuu dhabuu malaa siin jeebar. Yoo dubbate qolola keessatti hin fixee bira qote dubbii waan hin paablik goruun feeneef sigalee. O suni wanni akka waan akkas akkasitti jira saniifuu wanni akkas akkasan isaan hundinuu abbaa daakeetu akka itti marquus beeka sigalee ficaa takka. Isaan mi'a geessee dakkate yoo qulxa keessa dhiisee deemee qulxa san isaatutu akka marqaadhaan itti keessaa fixu isaa beeka. Yoo immoo gizee mana daakuu san geesse likki daakkate hoo gizee dhufee irra kaayyate wanni isa dhibdu hin jirtu jechuudha sigalee waan akkasiiti. Kanaa kan maaniin keessaa ba'uu barbaada. Dhimmi lameen waliin qabatu jechuudha adda laalammaa asitti adda akka ta'e ni beektaa jechuudha sigalee wanni wal qabatu hin jiru asitti dhimmi kun birqiidha. Amma kalammaffaati awwanni nan jechuun jiru as keessatti faamiin rakkoo guddoo qabaa waan kana godhuudhaaf yookaan Siiboo irratti muuziqaa kana gubuudhaaf Siiboo akkas godhuudhaaf rakkoo qabaa miti wanni nan jechuun jiru never ever kanaa miti wanni nan jechuun jiru wanni nan jechuun jiru maali faamiini amma maqaa isaa dheetiin jechuun jira bara faamiini yuutuubii kana gubuun isaa misteeka guddaa godhee maaliif Siiboo wajji rakkoo fadhanillee haa qabaatu sigalee waan barbaadillee haa jiraatu sigalee osoo muuziqaa kana hin gubne osoo yuutuubii micaa kana hin gubne osoo waan kana hin balleessine isaa waliin taa'ee haasa'uu danda'a. Arra muuziqaa kana kochiisuu jechuun maal kochiisee aartii Oromoo dho'ee malee Siiboo dho'eedhaa miti. Wanni walirraa beekuu qabnu guddaan tokko kana. Wanni nulleen dhugaa walitti himuu qabnu tokko guddaan maali? Amma asitti wanni dubbachaa jiru waa'ee nama dhuunfaatii mitiidha amma. Waa'ee aartii fi aartii Oromoo qofa. Ana reefu isin hin jee bara. Laali qorii takka tatti nyaattetti gaafa ficcaantu ni fokkotaan isin hin jee. Kana jechuun maal jechuun qorii isa yoo hin jiraanne nyaanni isanis keessa hin jiru. Yoo nyaata qofa qabaattee qorii hin qabaanne maaliin nyaatta? Sigalee wanni itti nyaattu hin jiru. Kanaafuu lafatti nyaachuu hin dandeessu lafatti waan nyaachuu dandeessa waan takka. Lafa nyaachuu waan hin dandeenyee fi dubbiin sunis si dhiba. Dhimmi isaan lameenii dhimma abbaa fi ilmootiin jee baran. Gadiin isin dubbadhu. Dhimma abbaa fi ilmooti. Dhimma abbaa fi ilmoo jidduu seenuullee hin dandeenyu. Isaan lameen akkatti seenanii fixatan isaantu beekaan jeen karaa duraa. Ammoo wanni faamiin misteeka guddaa godhe maali? Waa'ee dhimma aartiiti. Amma fakkeenyaaf waan takkaan si maqottu. Agiriimantiin fadhee isaa jiraattu. Amma wayiin si garsaa eege. Sorry. Haasawatumaan si garsaa TikTok kana gaanuti irraa turre beektaa TikTok kun nu dulloomse. So bismillah. Saa joonaa ol boodittee si garsaa eege. Fakkeenyaaf gamma kanaan si haa bikkuma tanaan si haa fadha jechuun waan maragaan qabne dubbachuun waan fokkotaadha jechuufi. Ayyee xiqqoo ni mul'ataan isaa yoo gubbatti xiqqoo guddistee xiqqoo ni mul'ata mataa gubbatti waan guutuutti akka mul'atu hin feeneef waan as gubbatti waan mul'atu jira yoo isin galila yoo mul'atee jiraatin beeku
So bakka sanitti waan mul'atu jira. Si galee wanni suni yoo qoy background biraa yoo harka dhisiniif hin kaaya. Kai. Biraa godhime. Khabiraatiin si haa qoy godhaka. Background. Okay. Hot. ما خلنا نسي خاك. اوكي اما فيديو ايه ايوه سو اما انت ناصرت مال جا لا ما فيديو سيبوي جا سيغلي سيبوي جا لا سوما بر خجو خنا غرتي سوما بري جا غرتي موزيكان كو سوما بري جا ابيتي ترغنيو ايميل انترتينمنت تو تيرك سيغلي بانغودين خمالف بانغوديني sorry achi booda agartanii jirtan jetii yaada na xiqqeessi bakka amma dubbachuu dandeenya irraa jechuudha. So abichi kuni baan godheen muuziqaa tokkicha kana waliigaltee qabaachuu danda'an. Maaliif baan godhe? Wanni baan godheeni muuziqaan kun YouTube Siiboo irra jira. No jechuun inni taayitaa akkasii san maaliif argate? Akkatti harkateen siima waan bareedaadha. Akkatti harkate guddaan siima. Muuziqaa tokko saampela fuuteen na ergitaa misaajo. Saampela fuuteen na ergitaami. Gaafatti saampela saanatti ergite ani fuudhetiin AdSense irratti register godhadha. Guyyumaatti natti ergite. Maallaqa siin kafalle beekan. Waliigaltee maallaqaan qabnu naafetti. Si galee? Guyyuma sanii fuudhee register godhadha achi gubbatti. Yeroo register godhadhe booda maaliin godhaa? Gaafatti muuziqaa kana fuuteeti gadhiiste maaliin sirra godhe jechuudha. Anaatutu ayyamatti qaba jechuudha muuziqaa keessanuu. Ati maastara gadhiisi waan feeti gadhiisti. Ana kan register godhee jiru. Maaliin si godhuu danda'a? Ogguusi copyright sitti erguu danda'a jechuudha. Si galee? Oggaasan amma wanni kun maal ta'uu barbaadeeti maalirraa waan kana dubbachuu barbaadeeti wanni aartii Oromoo kofisaa jiru guddaa waan kana. Yoo arraan tan waan kana waliigaltee waliin gootee waliigaltee nama kana wajjin qabaatte waliigalteen si wajjin qabaatti maaliif viidiyoo kana ol baastee jettee guyyaa duraatu waliigalteen gaafachuu dandeessa. Takka ji. Ka amma ammoo ka waliigaltee hin qabne yuutuubiin maal viidiyoon saawundiin saampela sitti erga fuutee register godhattee gaafa nan fuudhee maastara isaa gaddifadhu gaafate copyright natti ergite kuni amma maal jaamame akka aartii Oromoo maal jaama. Soo kana hawaasumaaf dhiifnaa jechuudha. Wanni guddaan jiru guddaan maali? Amma nu wanirraa dubbachaa jirru aartii Oromoo hanna keessa galtee jirti hanna keessa. Waa'ee hannaa keessa galtee jirti. Asirratti maaltu jira seete fandishee qeeroo dhiifama maqaan jechuudha. Haayee maaltu jira seete gizee hojii takka hojjettu anaafetis gizee muuziqaa tokko gabbaafnee baafnu wooma barbaada baafna malee bilaashitti miti shikalee takka beekamtiidha takka maallaqa barbaadumaaf baafna. Abbaan qabeenyaa tokkos investarri bilaashitti maallaqa isaa gannaqu hin jiru. Kun biizinasa jechuudha. Akka ammoo akka saayibummaati fi akka gartee Oromummaatti gizee yaaddu fi akka biizinasa gizee yaaddu garaagara beekadhu kun. Beekama. Yaa saniifuu amma bikka tanatti namuutuutu faayidaa isaa dursa galee asirratti ammaan faamiin dirree bikka tana balleessee jechuudhaaf hin danda'u. Maaliif inni agrii godhee jiraan jeeree fokkaan ibsetti mataan isaa farramee fiiti agriimantiin sirni koopiraayitii paatantiraayitii itti qaba. Maal farrame Saajo maal farrame? Maal farrame? Wanta wal agreementii gizee muuziqaa tokko daleessisu waliif farramanii barreessaan hundinuu nagarreeti. Wanta kan siima. Yaa muuziqaan odoo gadi hin gaddifamne achirra gaddifamne. Waan ifatee takkaan siima dhagee. Ani amma ifiitii yaafamma entertainmentii biraa irratti muuziqaa ani amma waa'ee hedduu dubbachuun barbaadu. So ani ifiitii yaa nama mallatteessee fi jiraachuu danda'a. Hin beekamu. Sigalee agreementiin itti muuziqaa nama mallatteessistu istiraatiijii mataa isaatiif seera mataa isaa qaba. Sigalee Saajo. Amma muuziqaa mataan isaa suma jiru yoo fidde muuziqaa mataan isaa suma jiru Siibooy faamii dirreetti wajjin agreementii mallatteessee jiraa jeetii mallatteessaan akka kiyyatti. Saa dhageessee an Siibooy ta'ee mallatteessa. Yeroo san gisee mallatteessu muuziqaa kiyya guutuu miti kan hin mallatteessi sigalee. Muuziqaa ani suma jiru son qofaa fi mallatteessa. Sigalee Siibooy ka waliin mallatteessu ture muuziqaa ani suma jiru son qofa waliin mallatteesse malee muuziqaalee namni koopiraayitii erga kana mallatteesse. Kana sirraan fudhadhuun qeeroo maaliif hin sirraan fudhanne amma akkamii gaddisuu danda'e akkas taate. Haa amma akkamii gaddise amma yoo akkas taate maali amma akkamii gaddisuu danda'e amma rimuuf godhuu hin danda'u.
Bareedaadha. Yoo agreementii akkasiin qabaanne ta'e amma gadhiisa jiraara albama guutuunni. Dhaggeeffadhu siif nama dhaggeeffadhu ana wayii waan hedduu si galta kan si himaa dhaggeeffadhu. Jalqabarraa saampeela sitti ergee siin jeebar. Amma fakkeenyaaf muuziqaa obaasu jiraatte saayibni kee amma artistii ka saampeela si biratti ergatee jiru hedduun hin jiru. Ni jiraa bara. Waan kana ka godhuu dandeessuun koopiraayitii kana ka godhuu dandeessuun waliigalteen godhuu hin dandeessu naas himaa dhaggeeffadhu dura seera koopiraayitii. Seera koopiraayitii waliigalteedhaan osoo hin ta'in muuziqaa kana gizuma sitti ergame san fuutee rigister goota dura. Si galtee rigister gootee aayilaansii itti fudhatta. Muuziqaa kana gizee sitti ergame. Hoggaa san gizee aayilaansii itti fudhatte maal goota? Abbaa fedhe kan muuziqaa kana fuudhee gadhiise irratti koopiraayitii erguu dandeessa. Take down godhuu dandeessa. Strike itti erguu dandeessa. Koopiraayitii miti strike itti ergite take down godhe. Amma muuziqaa kana maal godhe siiboo inni take down godhe. Amma siiboo yoo yuutuubii ammaan tana irra gadhiise kana irra gadhiisu taate straakiin akkana lamatti deebinaan kanaa sadii ta'a ni barara yuutuubiin isaan jiru nu gubata. Siifin hima. Yoo barbaade amma diiddan booda amma diiddan soddom keessatti straakiin sadiitti taanaan ni gubata yuutuubii isaan miiliyoona diiddan yoo qabaatee ni gubata. Siigalee kun seera yuutuubaati. Siigalee amma wanni asitti jiru guddaa maali? Muuziqaan kun akkaataan itti walitti namatti erguu dandeessu waliigaltee hojii goote qofaaf miti. Ani si hojjetti muuziqaan adaleetii dhufee waliigaltee si hojii godhee egaa waliigalteen si hojii qabajee koopiraayitii sitti erguu hin danda'an. Yoo ati waliigalteen hojii gootee maallaqa naa kafaltee badhaasaa muuziqaa san kanne badhaasaan gadhiifatee badhaasaa rigister godhate wanta kana godhuu hin dandeessu jechuudhaati. Sigalee badhaasaan gadhiifatee badhaasaa maallaqa irraa nyaata malee wanta godhuu hin dandeessu. So wanni seerri koopiraayitii seera akkanaa kana qaba. Kanaaf amma asirratti wanni jiru guddaan maali? Inni saampeela inni itti ergeen rigister godhee koopiraayitii irratti erge malee maallaqa kafaleefiiti miti. Wanni siiboo itti ba'uu jiruufi kana. Osoo maallaqa kafaleefi jiraate siiboo waan ba'uuf hin qabu. Sigalee moo? Okay, ayyee ati waan kana akkamitti dhugaa fi soba isaa akkamitti adda baasuu dandeesse? Namni tokko gizee haqa himatu saayidii lameen irraa himachuu qaba jenne reefu. Gizee namni tokko gizee sidhee atis akkaataatti injifattu. Gizee kaan namni tokko waa himatu bara anis akkaan itti siin jifadhumatti himadha dhugaanti akkanaa mul'ifattu akkanaa mul'attuuf malee yoo lachuutu raa'uu dhageenye wanta akka murteessuu dandeenya na fakkaata. Amma Saajoo yoo asii galtee jiraatti an evidensi asirratti kaayitee sitti haasa'u akkana waan cubbuu. Naagaltee hanqubaan qaba amma naagalee jira wanni ati jechuutu naangallee miti yaran naangallee miti. Siibooy waan kana agirii godheetii miti akka inni koopiraayitii itti godhu. Siibooy agiriin goone garuu waan kana dubbachuuf fadhinnaan qabu siibooy siimu jira baran. Waan isin jechuudhaan siibooy faamii dirree kana na godhe yeen dubbatu siin jee siibooy ni du'a malee nama dubbatu miti siibooy nama waan akkasii dubbatu miti asiifin hima. Faamii isin beeka siibooy isin beeka wanni isin jechu jiruufan faamii siibooy waan akkasii nama kompileen godhuu miti. Naasima. Maal godhee amma siibooy nama waan muuziqaa isaa achi booda eega fudhatee ilaal waan takka bara wannan isin jechu jiru amma wanni irraa dubbachuu jiru waa'ee aartii Oromooti malee waa'ee muuziqaatii miti siifin himu jiraan waa'ee muuziqaa kompileen isaan lameen jidduu dhalateetii miti waan siimu jiru amma siibooy gabbee arraan tana faamii dirree akkana na godhee egaa akkana na godhee yee himate malee akkuma namoota biraatiif ganaa waan biraa nama biraa irratti hin dalaineef himate malee an akkana godheetiin irraa kafaladhaa zaacha akkasiin qabu mucaan waan an irraa harkarraa yoo irraa kafalachuu taate ni danda'an siin jee bara. Namatti himachuun hin barbaachisu isin jebara. Uummata Oromoo gabbee himuun hin barbaachisu. Ni danda'a yoo irraa kafalachuu fedhe. Viidiyoo takkittii qofa ta fuula isaatiin jiru qofa waraabee egaa viidiyoo isaa waraabee ani kunnoo akkana kilippiin kun kiyya abbaan kun narraa fudhatee akkana bifa kanaan irraa fudhatee warra yuutuubiitti yoo ergee egaa ka isaatii miti ka viidiyoo ati aljaziiraa gubba gadhiiftee seeraan adabanii warra yuutuubiirraa warra aljaziiraa sanarraa sii fuudhuu danda'a yuutuubiin seera akkasii qaba. Micaan waan akkana gisee dura dhiyeessiteellee sin dhaga'u maal siin jaa obboleessa kiyya kaleessaa wajji nyaadhee siin jaa. Si galee kaleessaa wajji nyaadhee ammoo waan narra godhe kan akka nama Oromoo biraa irratti hin gooneef jechaan gabbee dubbadha malee inni isa hammeessuuf hin dubbanne inni badii qabaaf hin dubbanne siin jaa. Si galee amma sitti. Akkana agoonumee amma guyyaa tokko isaan lachuutu finneeti yoo haalli mijaawwan jiraate isaan lachuu dubbisnee qobatti. Akkasitti yoo rakkoo isaanii kana kafuruu dandeenyu taate furra isaan hundarraa yaada isaanii dhageenya. Akkam jettan? Rakkoon isaaniitu furamtee jirti dan almost. Yoo nama aartii Oromoo beeku taate rakkoo warraatu furamtee jirti. Maaliif furamtee? Amma ganaa siiboo isuutii mataa isaatti irratti jibaa faamii asiin dalagaa isaatti uffata. So bizinesni walitti isaan buusu hin jiru as booda. Si galee? Bizinesni walitti isaan buusu hin jiru akka obboleeyyaniitii fi walitti araaraman. Waan miidiyaa barbaachisu hin qabu. Galee? Yoo bizinesii walitti fidee bizinesa irratti amma dubbiin nama dhibdu yoo ta'u duniyaati fi tasii boifaa waliif fiddanii
san gaafattan malee addunyaa fi tasii boo'isan fa'aa boosii boo'i maaliif abbaleetti akkana gootettanii yoo san gaafattan malee tafaamiitiif tasaa dhumatti innis dhiisee waa'ee faamiin godhe san ichuma dhiiseetti ma haareetti akka barbaadu riijistar godhate seera qabeessaan fuudhee muuziqaa isaa poosti godhate sa poosti godhatee bara deemu jira. Yaa nuti bara ammallee bara dhimma faamii fi siibooyi jidduutii miti moostili nuti kalaalaa jirru namoota biraa kaas jidduutti tumamu jiran gartee isaan jidduutti kadhoomu jiran kana malee. Ati saayidii tokko qabattee haasa'u jirta qeeroo wanni akkanaa sirrii miti maaliif jeeseete karaa tokko qabattee haasa'u jirta guutuutti faamiin dirri roongiidha siiboo sirriidha jechaa jirta. Waan koppiraayit irratti sirriidha ijoollee siiboo dhorkochuun sirriidha jechaa jirta. Likkiidha amma jechuun akka yaada keetitti ati bakka saniif kaayi nama aartii tokko nama ediitii godhu tokko nama gaazexeessaa tokko nama waan kanarra dalagu waan ati itti laffaate waan ati yeroo itti guddate akka namni tokko dhufee akkana sirra godhuun sirriidhaati akka keetitti. Laala sirrii miti. Gaaffii qaxxitaan adeemsi. Sirrii miti dhugaadha. Bara laalle qeerroo. Garuu waan tokko badhaasaa qoy waan tokko isaa jedhu badheetti si kana badhaasaa xiyyaarraa hin baaganaas bootatti hin badhoote. Laal badhee xiyya waan siin jee as keessatti dhimmi faamiin balleessee 100% balleessee jee gartee egaa ni jira siin hin jenneen dhimmi faamiin 100% balleessee siibooyi balleessee jee hin jiru an siibooyi amala lamaan siibooyi faamii irratti dhiyaadha bar faamiidha amma galgala irratti wala faamii siibooyi miti dhageesse siibooyi namni hin jiru naaf siibooyi walii quban qabnu naaf sii malee gabaadhu wallahi billahi siibooyi walii quban qabnu faamiidha halkan kanaa na bira ture amma silaa hanga galgala sa'a lama sadii na bira ture qadeema isa. So si boy wajju wal quban qabna chuqiya maaliif isin jira beeta wanni namarraa jechuun jiru guddaani si boy fi faamiin dhimma dhuunfaatiin siin jeba dhimmi muuziqaa isaanii anama dhimma maaliif irra gubee maaliif muuziqaa irra godhee dubbachuutti hin jiru siin jebaran si galee sila dhimma san ka dubbachuuf jiraatu taate yuutuubii gubamee mi bar yuutuubii gubame awoo si boy yuutuubii isaa gubii irraa kafaladhu jetteetuma faamii jidduu baata dhageesse dhimma akkasii gootee jidduu baata silameen akkasii firaa hodhor kaattaan nu an dhimma san jechaan jiru bara. Dhimmi nan jechaa jiru faamiin dirree roongiidhaa miti. Faamiin dirree mataansaa nama guddaa nama siiboo irra bilchina qabu. Bilchina irra qaba. Akka abbaatti ilaallaa waan kana godhuu isarraa hin eeyneedha malee maaliif godhee miti. Maaliif godhee jechuun waan takka fiduu hin danda'u galeen. Aartii Oromoo irratti wanni inni godhe kun aartii Oromoo namni guddisu jiru waan aartii Oromoo xiqqeessaa hin godhu. Kanaafuu wanni inni godhe kuni akka misteekaatti illee olaalamuu baate no waan aartii Oromoo kufisaatiidha amma. Siiboo immoo waan takkaan simaayii amma karaa kanatti si dhufa dhageeffadhu ammaas akka ati itti feetisanitti siif hin dhufa. Wanni siiboo duniyaa irra godhee waan aartii Oromoo madaalaatii miti. Dhageesse wanni siiboo akka dhuunfatti duniyaa irra godhee maqaa namaa nan dubbachuu feene tokko jira. Awwaadhiis gaa. Tuukee irra godhe nama lama irra godhe nama tokko qofaa miti bara. Eedis tuukee miti hunjee naman tanuma bira turte irraa hin dubbata tuukee miti. Ayyee tanuma raasee. Tanuma tuukee irraa hin dubbatu tuukee nas hin jiruuti. So wanni inni amma akka waliigaltee duniyaa hojis godhee godhuu baatees gartee eegan intala Oromoo takkaan gartee awwa bileetiitii an siifin kannaa gartee muuziqaan kana anama godhoosee siifin kannaa jeenitti waliigalan gartee irraa fudhachuun akkaantee akka malee intee irraa fudhachuun gartee sun sirrii miti 100% wanni isatti himuu qaban gartee awwa dandeettii walaloo namarra qabdaa beekumsarra qabdaa so waan dalagan kan aartii akkaataa dalagan ni beekta si galee obboleettiin teetu yoo irra hin beekne irraa fudhattee ittiin ifyaamoo osoo hin taane obboleettiin teetuun akkaataa itti guddattuu irra dalaguu fi qabdaa so kanarratti ati isitti osoo hin taane aartii Oromootti balleessitee jirta kanaafuu aartii Oromoo fayyifachuuf aartistii Oromoo fayyifachuun dirqama waan ta'eef duniyaa waan kana kanniif siibooyi waan kana caalu kanniifiti akka duniyaan gammaddu godhi jechuun sun dirqama siiboo irra jiru kan nuti illee jechuun qabnu si galee sun waan akkasiiti si galee. Kanaafuu waa'ee faamiitis asumaan akka jirutti kasiiboo akkana jira. Isaan lachuutu aartii Oromoo irra dhiibbaa fidanii jiran ammatti. Namni akka qabu jiru isaan lameenuu. Isaan lameen kunis dogongora gamanaan dalage sunis dogongora gamasiin dalage. So isaan lachuu gosuma takka irra jiranii jechuudha. Kanaafuu nuti wanni dubbachaa jiruuf aartii Oromoo waan taaneef please yoo dandeessanii aartii Oromoo qofisuu irraa agartee gara guddisuutti deemaadha if dura caadha namoota as ta'anii halkanii guyyaa gartee irratti dhiibbatan kana irratti dhukkubsatan kana illee anama wallahi dhugaa siimame wallahi billahi tallaa isaa jiru hin dalagu jeetiin jira muuziqaas booda habbata karkaan hin tuqu gartee akkana gartee waan muuziqaa kilippii jaamu gartee hin tuqu jeetiin kakadheen maaliifi soo nu anama muuziqaa alaal ummaatiyaa muuziqaa sirbuu ture isirraan ni dhufe anama muuziqaa sirbuun jaalladhu garuu niin dalaga akka editara tokkotti akka nama gaazexeessa tokkotti niin dalaga waan irraa irruu waloloo irratti ittiin guguuta sigalee waan silaa barbaachisu niin godhaaf garuu kanaa'u hin godhu iyyee bikkaan kakadhurraan gahe.
Maaliif aartii Oromoo ati niin guddise jettee ati onneedhaan deemtu gaafa aartistoonni walirra bobba'an kana arkitu atillee miira dhabdaa ni jibbita. Sigalee amma warra kanaan waliin nuti jechaa jirruuni rabbi sodaadhaa. Sigalee isinilleen obboleeyyan tokko waliin nyaatanii waliin dhuudan namni isinirra walitti dhiyaatu hin jiru maqaa keenyallee hin balleessinaa maqaa aartii uummata ilaal keessaafuu aartiin argeetu beekta hedduu du'aa jirti amma dhugaa dubbachuudhaaf. Sigalee kanaafuu nu akkan duuneef akkuma aartii Oromoo keessatti akka mul'attuuf laal yoo argeen mul'atte Oromoo mul'atte sigalee amanu arsii nu dhufaa habaalee nu dhufa hundinuu nu dhufa kana hundaafuu akka beeynutti waa guunnee fi gaggeessine sigalee kanaafuu piliis wanni nan jechuun barbaaduuni yoo dandeessan aartii Oromoo guddisa yoo dandeenye immoo qofisuurraa harka maradhaa callisaa tattaa jechuun hin filadhaa hedduu galatoomaadhaa isinit dheereessee dhiifamallee naa godha. Ulfaadhu qeerroo. Galatoomii dubbii. Assalamu alaikum guutaa gaafiin qabaaf qeerroof. Ayyee ofii. Qeerroon aartii keessaan ture jedhee aartisni beeka so namni tokko eega wallee takka namaa kanneen namaa farrame goota namarra deebi'u mirga qabaa jedhe okay. Aartii keessa jira eega laffa'anii eega takka namaa kanneen namni san itti lafee dalagee waamee qexee bu'aa bahii meeqatti hafale booda deebi'anii namarra deebi'anii ifi anaa dalagate jedhee gaddifachuun aartii keessa jira. Kan wagaatuuti. Bareedaa waan bareedaa gaafattee maaltu jira beektaa asitti waliigalteen namoota sanii murteessaadha. Waliigalteen namoonni san murteessan hedduu murteessaadha. Maaliif jalqaba waan kanaa isii tanaaf kannee isaatu gartee waliigaltee sanarra dhaabbattee murteessita malee isii tanaaf kannee jettee waan isiin qofti naa kannee jettee murteessuu hin dandeessu. Sigalee isiin qofti naaf kannee jira wallee naaf kannite maaliif narra deebitaa yoo jetteeni waliigaltee isaan itti waliigalan awwa qarshii haganaan sii kannaa wallee tana guututti naa kannee jetteeni hayyee rakkoon qabu hodhoof radhu yoo jeeni qarshii san guutuu kafaluu fi baattee wallee tana inni kannineef jechuudha. Sigalee maaliif waliigalteen bittaa fi gurgurtaa keessatti kan jiru hin raawwatamne jechuudha. Yoo waliigalteen san raawwatame wallee tana dhibba kanneef jira irra yoo deebi'e maaliif irra deebi'ee jettee gaafachuu dandeessa. Yoo amma waliigalteen san hin raawwatinoo yoo kan raafudhu taatee waliigaltee santu hin cabee laal waliigaltee isaanii santu cabee fi wanti sun duuba deebi'e baleetti sigalee waan akka. Okay, so waan kana eegee inni kanneef booda inni kunu fudhatee itti laffa'e malee odoo inni kannuu isaa hin beeyne itti laffa'u ture. Abbummaan fadhee itti laffa'u. Bu'aa bahii dila sana irratti hin hafalu. Waan dila takka deemee bakka wallee irra dalagan san irra dhaabbatee if kannee waan san irratti hin dalagu. Nama kan amanee irraa fudhatee eegee walii galan booda kan wanni kun irra dalagamtu. Aartiin akkanaa akkami. Laal wanta kan siyaasatti waan gurguramne namni gabbaasu hin jiru gaaffii bareedduu gaafattee itti fufi. Dhiisa waan bareedaa gaafattee amma siif nama dhaggeeffadhu. Jalqaba namtichi kun gaafa barreessee waloota waan kana kanneef wanni tun itti bareeddeeti egaa siif taati si madaaltiiti hoodhoo jee kanneef nama saniif sa si madaaltii hoodhoo wanni tun si fakkaatti jee kanneef. Hoggaasan namni ati si fakkaatti jettee kannituuf kuni waliigaltee ati kanniteefsa yoo cabsu taate wanni isa fakkaattu sun si qoccoo dandeessi booda deebitee. Aartii Oromoo keessa waan akkanaa tanaa jira. Laal amma yoo qoccoo kanneefi dan. Sun bilchina gaafata. Wanni kasa keessa namarree wanni nan jechuu jiru wannan guddaan itti murteesse badii guddaan maal ni beektaa? Waan takka eega kanniteef booda laal qarshiilee sin kafalin. Dhugaa dubbachuudhaaf aartii keessa waan hedduu takkaa jira ni beektaa? Namni keenya aga danda'u taga beekumsa qabutti wal gargaaruu dhabuudha amma wanni amma agarsiisu kun gartee kan nufi kan nu dhabuu miti. Amman tana waan kanneef kana irra deebuu danda'a qajaamu waan akkanaati miti. Amma akkasii boofita duniyaa tanaa miti. Tana amma obboleettii isaati egaa waan barbaade godhuu danda'a waan akkanaa irra deebuu hin qabu waan akkanaa gonkumaa irra deebuu hin qabu waan aartii Oromoo keessattis hin jirre wanni kana. Wanni aartii Oromoo keessatti wallee walirra deebamuu qabu wallee akkamiiti. Takkaffaa isin yaa'ii muhabbata qofa irraa isinii mirraa bu'u. Walleen aartii Oromoo keessatti irraa nama deebi'amuu qabdu maali? Wallee ani waloloosii dalagee fixee jadaloosii dalagee fixee si kannee awwa qarshii hagana naa kan isin jee qarshii haganatti walii gallee walaloon asii kana jadaloon asii kana yoo ati bareechitee tolchitee waan san hin daleeyne yoo waan san irraa gammachuu hin qabaanne maallayni kee uumaa naaf hin godhu sababa uumee maallaqa keenarraa hodhu siin jee wallee san yoon fudhadhee sun immoo waan bareedaadha. Taakkammoo duniyaa irratti dalagee duniyaa qofaa miti bara nama hedduu irra dalagamu jira. Laal wanni beekuu qabdu waan takka eega bira kanni deebiimi dhiisii maallaqaa fi jinni maallayni baru ganama dhufan. Sokee inni kun saahiba isaati nama jabaadha jee inni itti aanu isaanumaa wali saahiba garuu immoo awwaniin jechuun jiru
Gaafin kiyya. Eega takka kannee fi inni kun bareechee dalage. Bareechee dalage. Akka fedhii isaatti haa dalagu mirga qaba. Kannee fi mirga qaba. Kuni bareechee yoo dalage. Kana isa gabbuusuu yookiin immoo isatti hinaaffaa qabaachuudha malee maaliif waan inni dalage bareechee kuna sirriin kuna kanaaf akkana godhuu qabda. No way. Akka inni dalage san laalee Oromoo waan ta'eef jecha irra dhiisuu danda'a. Dhibba waliin gattaa'uu maaliif barbaachise? Liza, la sunni danda'a. Dhiifama naa godhi aku sanni danda'a. Walaloo fi yeedaloo inni sii barreesse yoo akka inni fadhutti hin daleene sirraa fudhachuu ni danda'a abbaan san. 100% sana fitti amanuu danda'uu qabda. Maaliif? Atis yoo siin taane deemtee magaalaa biraarraa walaloo fi yeedaloo bitachuu qabda malee akka inni barbaadu sanitti yoo hin daleene dhiisuu qabdaaf waan isaa. Dhageessee meemoo? Namni tokko si. Eega dalagamee dhume moo? Haafitu. Dura jalqaba osoo gaafa dalaguu dursan isaa wajjin mari'achuu qaba. Maaliif mari'achuu qaba waan kana dhagee qeerroo ifaasoo naasoo taate amma fakkeenyaaf ati waan kana naaf kannite amatallee ture wanni kun amata akka ture jira jechuudha sii galee so waan kana fudhadhu naan jettee jirta. Okay akkuma Liizaan jettee kafallii fi maal kana niu dhiisiihu it doesn't matter. Okay. Samboda ani akkam fadhetti hoonin gara gaggalcheetu dalagee akka manzuumattu reefun tanas irraa haasawaa turre waan takka ifanaa kannite maaliif barbaachisa ati irra deebitee si dhageessisuu waan kana ati already free dhibba qabda maaliifi na caala jettee yaaddamoo maali rakkoon si galee wannaan jechuu fadhe haku amma takka turee jira wanni kun beeke Samples kabiratti dalagamee ture amma sirbi kuni dalagamee ture amma takka ambiyyaan ture dhageetiin jira sirba kanas si galee so if amma takkaawu ture dhagehee maal jee amma kilipiin dalaga jee xiqqishoo like beatsiidhaa fi waan tokko dalagee sambooda okay magaalarran oolchadha jee anis gizeen deemu maaliif of duuba deebi'amee waan kana negoshee godhuu qabna like we already done it's been 1 year amma takka ture jira. Aku saya ni danda'a jeba. Mirga qabaa jee amma sii mirga qabaa bakka kanatti. So namni tokko bichaaf dhaabbatee dubbachuu osoo hin ta'in aartii eega qabeetu ta'e qeerroo an aartii illee waa'ee aartii hin beeku. Laakiin dubbadhu sadeen irraa akkan irraa yookiin Oromoo irraa. Akkaataa naan jettiif akkana itti naa ibsa adda adda dhiifama. Akkaataa itti naa ibsiteef akka inni itti naa ibsa adda adda. Wanni inni jee wallee kannee fi akka ammaatti itti naa ibsite kana akkuu yoo taate dhugaan jirtu guddaan qabatamaan lafa jirtu takka. Namni aartii Oromoo dalagu takka eegaan siixannee waan silaa barbaadu hunda siixannee jiraate wallee tana siixanneeti dalagadhu yoo siin jee walleen san baatii sadi keessatti yoo itti xumurtee hin fixne sirraa fudhachuu danda'a. Baatii sadi keessatti. Amma takka already baasee jira gadhiisee jira gadhiifatee jira kilipumatti hin dalagini malee. Siifin itti deemu jira. Ka ammoo waan sanii achitti ammoo micaan kun dalagee sagalee isaa fixatee waan hundaa'u saawundii isaa lafa kaayyatee maastara isaa dalagatee fixee jechuudha. Saampeelaa miti. Maastaraa dalagee fixee walleen kun naaf taajee eegatti amanee booda wanni inni godhuu danda'u guddaan maali? Maali? Walaloo fi yeedaloo tana siibooyiitu naaf kanne je'ee taayitila isaa barreessuu malee siibooyi walaloon tun tiyyaa yeedaloon tun tiyyaa fidiyee irraa fudhachuu hin danda'u. Gonkumaa hin danda'u. Tiyyaa'uu jechuu hin danda'u. Maaliif tiyyaa'uu hin dandeenye? Waan saampeela ta'e qofa tiyyachuu dandeessa. Waan saampeela irra jiru qofa. Wanni sun maastara taanaan abbaan sun maastara godhee baasee jennaan walleen tun taabbaa saniiti malee taabbaa fedheetii miti jechuudha. Ati amma saajoo yoo wallee akkasiinaaf kannite aboo wallee tanaa yoo hin bareechine sirraa hin fudhadhoo naan jette yoo nan bareechuu baadhee irraa fudhatta. Waliigallee? Yoo ammoo waliigalteen akkasiin jiraanne aboo wallee tana siixannee fudhadhoo naan jette wallee sannaa kannitee mire wanta kanarraa qabdu jechuudha amma. Waan takka irraan qabu abbaan sun isa kanaaf wallee tana kanneef yoo jiraate eega wallee kana micaan kun dalagee fixaayota kun hinaaffaadha waan ta'eef aboo atii dubbadii qaba namicha kana itti hinaafte dhiisi jaanii dhugaatti himuudha. Dhageesse? Malee dubbiin jirtu tanuma dubbiin jirtu lameenuu tanuma dubbiin jirtu tanuma qabadhu taa'in. Irra diddibuun hin barbaachisu kana dhugaatti atis ilma Oromooti isaan kunis ilmaan Oromooti. Aartii Oromoo guddisuuf deemta isaanis aartii Oromoo guddisuuf deeman. Ati dandeettii walaloof yeedaloo irra qabda isaan dandeettii walaloof yeedaloo ammatti hin qaban. Siigalee sirbaati dalagan kana irratti hin qaban. Kanaafuu wanni ati godhuu qabdu maali? Walaloof yeedaloo tana eega kan teefi jiraatte obboleeyyan kee kanarra quufiiti dhiisii keessaa beefii jechuu qabdaan jechuudha. Ifaan ifatti itti himuu qabdu waan akkanaa. Waan akkanaarraa walirra diddibuun hin barbaachisu saajoo kiyyaa.
Kanammoo wanni kanaa kun dhugaa walitti himuun barbaachisaadha jechuudha. Aartii Oromoo Galatoomii amma kun amma laal amma gartee dubbiin si haqa agartee jirta atillee haqa agartee jirta. Haqni jiru kana obboleessa kiyya haqni jiru kana waan quba qabna nutilleen sanii fi dhugaarra dhaabbachuu jira sanii fi. Laala ittiin barbaachisa laala wanta akkasiimu isa kana deeggaraatiti isa kanas yoo dhugaa qabaate ittiin talaala. Wanta akkasitti nama anamma abbaa fedheewu anamma wallahi billahi faansii nam tokkooti miti. An faansii deeggaraa aartii Oromoo qofaan abbaa fedheewu miti. Nan nyaachisan nan obaasan sii galee naan kutan naan qican garuu wanni amma dalagame kun yoo waan akka amma isin himtanii kana tahee abbicha wal yadaloo isaa kana isaaniif manuma kee kana yaamanii asirra kaanii sii galee kaansanii fidanii bikka kana kaanii aboo wanni ati isaa kannite kana obboleessa keeti yoo hinaaffatti qabaattee walleeta naasirra dalagee tolchee bareechuu beekaa taate yadaloo fi waloloo biraa nama biraatiin barreessinee sii kanina kana eega balleessitee jiraatte kunnaatee eega jee nulleen akka nama Oromoo tokkotti walleen isaa tunnuu taatee jirti sagaleen isaa tunnuu taatee jirti egaa waloloo fi yadaloo nuu barreessite galatoomi kanaafuu galata qofaatu si barbaachisoo maallaqa barbaaddes maallaqa shalagadhu jechumaani malee wanni akkana naa dalee taatu waloloo fi yadaloo isirraan fudhadhaa aboo jiru gaafa abdi qophee fi gaafa Abubakar Musaa fa'aa wanni kanaan jiru maal taate aartii Oromoo keessa waan hin jirre fiduun sirrii miti. So ati ilaalgaa waan takka jira yaa Saajoo paablikii kan nuti waa hedduun hin dubbisin si galee harka. Dhugaan dhuguma qabdi bareessa kiyya dhugaan dharan qabdu dhugaa jirtu dubbadhu akkuma reefu jettee sanitti namni siiquutu hin jiru namni ati haqa dubbadhuuti dhugaa fudhachuu danda'u ni fudhata kan miimoorii isaatti ol taate immoo ni dhiisa itti fufeeti. Kanaafuu warreen sadii jirtan guutuun amiiroo khayruma yaadii sharriin abbaa eeggattii san gartee waan sun beekuu qabdan. Haqa feete yoo qabaattanii gaafa lubbuun namaa hayni namaa si jala jiru qalbiin namaa si jala jirtu ati milkooytu. Wallaahi billaahi milkooytu. San beekaa. Aartii Oromootis waan taate waama dhuunfattuu milkooytu. Kanaafuu please namoonni keessaafuu foloora qabdan namoonni as gubbaa jirtan please nama dhuunfaa tokko deeggaruu irra gartee aartii Oromoo tana deeggaruu irratti osoo fokas goone hedduu barbaachisaadha. Aartii Oromoo deeggaruu irratti fokas kanaafuu amma abbichi sunis haqa bikka qabutti haqanii kan hinaaf haqa bikka hin qabnetti immoo haqan kan nuufan maaliif rabbiin haqarraa karaa bane malee sobarraa karaa hin banne sii galee. Dhugaan ilma rabbiitii jaambeete nu biratti Oromoon gaafa dur dubbattu dhugaan ilma rabbiitii jetti. Maaliif dhugaan ilma rabbiitee yoo jaani suni waan mataa isaa ragaa mataa isaa danda'e qabu jechuudha. So maaliif dhugaan yeroo nama tokkotti si mi'aawu nama tokkotti si dhaggangaa. Nama tokkotti ammoo dhugaa waan beekuu fi ni liqimsa namni san osoo hin jaallanne ni liqimsa sin diddiru dhugaan bikka tana. Si galee kanaafuu please mee carraa fudhadhaati biraasa waan jechuuf feetan takka jaa waan biraa waan jennu jedha sanitti ichi deebina inshallah. Okay, akkuma mataa ta'an hin dubbanne laan qaamaatii akkuma mataa ta'an carraa